waltajjii siyaasaa irraa dhiibamanii mana hidhaa jiran kallattii garaagaraatiin filannoo irraa ittifamaa jiru. Boordiin filannoo dhimmi hidhamtoota siyaasaa mana murtiitti ilaalamaa jira. Galtee yookaan sababa jedhuun paartilee siyaasaa Oromoo filannoon ala godhaatii jira. Paartileen Oromoo lama Koongireesii Federaalistii Oromoo fi Adda Bilisummaa Oromoo kan filannoo bara kanaa irratti dhiibbaa jabaa uumuun seenaa filannoo Itoophiyaa ni jijjiiran jedhamanii eegamaa turan daba siyaasaa dhaaba Biltsiginnaatiin hoogganoonni fi miseensonni isaanii hidhamuun waltajjii filannoo bara kanaa irraa buufamaatii jiru. Obbo Baqqalaa Garbaa yaala fayyaa ija isaanii kanaan dura hordofaa turan bulchiinsi mana hidhaa Qaallittii dhoowwuu isaa gurmuun abukaattotaa beeksise. Akka gurmuun abukaattotaa hidhamtoota siyaasaa fuula marsaa hawaasummaa isaanii irratti beeksisanitti yaalli fayyaa dhukkubbii ijaa waliin wal qabate obbo Baqqalaa Garbaaf taasifamu utuu lagannaa nyaataa hin eegalamin dura obbo Baqqalaan beellamaa deddeebi'anii kiliinika ija dhuunfaa waggaa jedhamutti wal'aansaa kan fudhachaa turanidha. Obbo Baqqalaa Garbaa kanaan dura marsaa hedduuf tajaajila fayyaa kiliinika dhuunfaa irraa fudhachaa kan turaniin beellamni guyyaa kaleessaatti ji'oota dura qabamee fi ture. Guyyaa kaleessaas akkuma kana duraatti wal'aansa ijaa kana akka argataniif abukaattoon obbo Baqqalaa Garbaa bulchiinsa mana hidhaa Qaallittii yoo gaafatan bulchiinsi mana hidhaa Qaallittis gara mana yaalaatti isaan geessuuf erga qophaa'ee booda ajaja qaama olirraa dhufeen akka hin geessine nutti himame jechuun mana yaalaa osoo hin geessine fuusaa abukaattonni kun gabaasaniitii jiru. Akka gurmuun abukaattotaa kun ibsetti obbo Baqqalaan wal'aansa ijaa kana yoo hin argatin qaroo ija isaaniif yaaddoo ta'uu mala jedha. Iji obbo Baqqalaa Garbaa bara mootummaa Addawaawii yeroo hidhaa turan miidhamuu isaa obbo Baqqalaan afgaaffii miidiyaalee garaagaraa waliin taasisan irratti himaa turaniitii jiru. Obbo Baqqalaa Garbaa fi obbo Jawaar Mohammad dabalatee Hamzaa Booranaa fi obbo Dajanee Xaafaa guyyaa 29ffaaf lagannaa nyaataa itti fufanii jiraachuu OMN odeeffateetii jira. Komishinii mirga namoomaa Itoophiyaa dargaggoo Muhammad Deeksisoo atantamaan hidhaa irraa hiikamuu qaba jechuun gaafate. Guraandhala 6 bara 2013 akka lakkoofsa Habashaatti waltajjii eebbaa barattoota Yuunivarsiitii Jimmaa irratti sagaleessituu qabachuun hidhamtoonni siyaasaa hiikaman haqni aartistii Hacaaluu Hundeessaa haa ba'u jechuun dhaadannoo dhageessee turuun isaa ni yaadatama. Dargaggoon kun wayita sana humnoota mootummaatiin butamuun waajjira poolisii magaalaa Jimmaa aanaa tokkoffaa jedhamu waamutti hidhameetii ture. Muhammad erga hidhamee booda reebichi irratti raawwatame akka ture isarraa odeeffannee jira jedha ibsi Komishinii mirga namoomaa Itoophiyaa kun. Muhammad Deeksisoo wabii birrii 2,000tiin akka hiikamu murtaa'us hanga bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa Shimallis Abdiisaa hayyamutti hin hiiknu jechuun waajjirri poolisii hidhee dararaanii akka jiru abukaattoon isaas ibseetii jira. Manneen murtii Oromiyaa murtoo darbee hojiirra oolchaa hin jiran jechuun Komishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa qeeqeetii jira. Jilli gamtaa Awurooppaa kan dhimma sarbama mirga namoomaa irratti Itoophiyaa daawwatee gabaasa gamtaa Awurooppaatiif dhiyeessan mootummaan Itoophiyaa mataan isaa waan Tigraay keessatti ta'aa jiru sirriitti hin beeku jedhe. Tibbana Itoophiyaa kan daawwatan jilli gamtaa Awurooppaa ministeera dhimma alaa Fiinlaand Peekkaa Haavistoon durfamu erga mooraa baqattoota Tigraay daangaa Itoophiyaa fi Suudaan jiru umuraa Kubaa jedhamu daawwataniin booda diraamaa baqattoota haaraa jechuun ibsanim. Opereeshinii waraanaa mootummaan Itoophiyaa Tigraay keessatti geggeesse sun ji'oota 3f kan itti fufee yoo ta'ellee dhuma isaa argaa hin jirrus jedhan. Karaa waraanaa sarbamni mirga namoomaa fi gargaarsa namoomaa rifaa isaa arguu kan dubbatu jilli gamtaa Awurooppaa Itoophiyaa daawwate kun ajjechaan lammiilee nagaa fi gudeeddamuun dubartoota dabaluu dubbata. Salaalee Hindaabu Abooteetti itti gaafatamaa waajjira Koongireesii Federaalistii Oromoo Godinichaa dabalatee waaqeffattoonni yakka tokko malee ukkaanfamanii hidhamaa jiraachuu jiraattonni naannichaa dubbatan. Godina Shawaa Kaabaa aanaa Hindaabu Abootee magaalaa Ejereetti kan argamu galma amantii waaqeffannaa Hundee Ganamaatti waaqeffattoonni 26 wiirtuu barnoota amantichaa barataa osoo jiran gaafa guraandhala 5 bara 2013 waraana Biltsiginnaatiin ukkaanfamanii kan hidhaman ta'uu maddii keenya Salaalirraa dubbifnee bilbilaan OMN itti hime. Akkasuma itti gaafatamaa waajjira Koongireesii Federaalistii Oromoo damee Salaalee kan ta'e obbo Masgaboo Ayyaalaw dabalatee miseensonni paartichaa hedduun maatii isaaniirraa hidhamanii dararamaa jiraachuu namni odeessanuuf qoode kun ifoomseetii jira. Ajjecha artist Hacaaluu Hundeessaa hordofuun Shawaa Bahaa aanaa Boosat keessatti namoota baay'inni isaanii 100 ta'an keessaa shamarran dabalatee kanneen lakkoofsaan 4 ta'an irratti hidhaa waggaa 15 hamma 16 murtaa'uun qabaafame. Aanaa Boosat magaalaa Boolee keessatti wayita artist Hacaaluu Hundeessaa ajjeefamutti hiriira geggeeffamaa ture irratti hokkorri kan dhalate yoo ta'u lubbuun nama tokkos kan dabarte ta'uu maddeen keenya aanicharraa bilbilaan OMN dubbise himan. Hokkora wayita san dhalatee ture wal qabatee waraanni mootummaa namoota hedduu kan hidhan yoo ta'u
ta'u tibbana garuu namoota hanga tokko gadi lakkisuun kanneen hafan biroo ammoo hidhaa keessa tursiisuu rakkisaa akka jirantu himame. Isaan keessaa shamarree Fooziyaa Kaamilaa Kadir jedhamtu hidhaan waggaa 16 kan itti murteessan yoo ta'u Fooziyaa Jundii Ruuqu, Mustafaa Kennoo fi Kadir Muhammad kanneen jedhaman irratti hidhaa waggaa 15 mana murtii waliigalaa Oromiyaa Dhaddacha Bahaatiin irratti murteeffamuu maatii hidhamtootaa kanneen jidduu inni OMN dubbise tokko himeetii jira. Harargee Bahaa magaalaa Haroomayaa fi naannawaa isiitti hidhaa fi reebicha humnoota sirnichaatiin jiraattota nagaa irratti raawwatamaa jiru daran hammaatee jiraachuu maddeen OMN itti himan. Akka maddi keenya magaalaa Haroomayaa irraa bilbilaan dubbifne tokko himutti dabballoonni murna biltsiginnaa biyya bulchaa jiru ganda keessa deemuun biltsiginnaa filachuu qabdu yoo kana ta'uu baate isin miseensa koongireesii federaalistii Oromoo fi adda bilisummaa Oromooti jechuun jiraattota nagaa reebicha irratti raawwataatee jiru. Qeerroo hawaasa keessatti dhageettii qabanis kanneen filmaata gufachiisuu jedhanii yaadanis funaananii mana hidhaatti guuraa jiru waan ta'eef haalli nageenya naannichaa yaaddessaadha jechuun OMN itti hime. Lammiileen Itoophiyaa irra jireessaan Oromoo ta'an kanneen kanaan dura mana hidhaa biyya Saudi Arabiyaa magaalota garaagaraa keessatti hidhamanii turan hanga ammaatti dararaan nutti cimuu malee furmaata hin arganne jedhan. Lammiileen kunneen kanaan dura gaafa jalqaba qabaman mana hidhaa Daahir kan turan yoo ta'u achirraa gara Jiizaanitti jijjiiramuun yeroo dheeraaf achi turuu kan himan ji'a lama dura gaafa warwaanni keenya miidiyaa garaagaraatiin addunyaarra faca'eessan akka nama nu galchuutti walitti qabanii mana hidhaa Jiddaa nu fidanii bilbila nurraa guuranii sagalee teenya ukkaamsanii jedha isaan jidduu dhalataan Oromoo OMN dubbise. Baay'inni namoota amma mana hidhaatti gidiraa argaa jiran kana Jidda qofa keessa nama 30,000 ol ta'u kan himu namni kun namoonni hedduun mana hidhaa keessatti dhukkubsachaa yaala dhabanii jiraachuus himeetii jira. Imbaasiin Itoophiyaa guyyaa tokkoof dhaqee isaan dubbisuu kan himu namni kun hanga ammaatti garuu furmaata tokkollee hin arganne jedha. Ijootenya xumuraatiin sarbamiinsi mirga dhala namaa mootummaa Eertiraatiin raawwatamaa jiru sadarkaa baay'ee yaaddessaa irra ga'uusaa Ameerikaan beeksifte. Bakka bu'aan mootummaa Ameerikaa gumii mirga namoomaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii irratti akka dubbatanitti dhiittaan mirga namoomaa mootummaa Isaayyaas Afwerqiitiin raawwatamu sadarkaa kan yaaddessaa irra gahee jira jedhan. Gochaan suukaneessaan mootummaa Eertiraatiin raawwatamu kun yeroo ammaa gara Itoophiyaatti ceheen naannoo Tigraay keessatti yakkii waraanaa fi namoomaa gurguddaan raawwatamaa jiraachuu gabaasa gumii mirga namoomaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii 46 irratti dhiyeessaniin saaxilaneetii jiru. Tolee kabajamtoota daawwattoota keenya ijoon ammaaf qabanne kana fakkaata qophiileen OMN itti fufu turtii gaarii baluu dubbata. Salaalee Hindaabu Abooteetti itti gaafatamaa waajjira koongireesii federaalistii Oromoo Godinichaa dabalatee waaqeffattoonni yakka tokko malee ukkaanfamanii hidhamaa jiraachuu jiraattonni naannichaa dubbatan. Godina Shawaa Kaabaa Aanaa Hindaabu Abootee magaalaa Ejereetti kan argamu galma amantii waaqeffannaa hundee ganamaatti waaqeffattoonni 26 wiirtuu barnoota amantichaa barataa osoo jiran gaafa gurraandhala 5/2013 waraana biltsiginnaatiin ukkaanfamanii kan hidhaman ta'uu maddii keenya Salaalerraa dubbifnee bilbilaan OMN itti hime. Akkasuma itti gaafatamaa waajjira koongireesii federaalistii Oromoo damee Salaalee kan ta'e obbo Masgaboo Ayyaalew dabalatee miseensonni paartichaa hedduun maatii isaaniirraa hidhamanii dararamaa jiraachuu namni odeessanuuf qoode kun ifoomseetii jira. Ajjecha artist Haacaaluu Hundeessaa hordofuun Shawaa Bahaa Aanaa Boosat keessatti namoota baay'inni isaanii 100 ta'an keessaa shamarran dabalatee kanneen lakkoofsaan 4 ta'an irratti hidhaa waggaa 15 hamma 16 murtaa'uun qabaafame. Aanaa Boosat magaalaa Boolee keessatti wayita artist Haacaaluu Hundeessaa ajjeefamutti hiriira geggeeffamaa ture irratti hokkorri kan dhalate yoo ta'u lubbuun nama tokkos kan dabarte ta'uu maddeen keenya aanicharraa bilbilaan OMN dubbise himan. Hokkora wayita san dhalatee ture wal qabatee waraanni mootummaa namoota hedduu kan hidhan yoo ta'u tibbana garuu namoota hanga tokko gadi lakkisuun kanneen hafan biroo ammoo hidhaa keessa tursiisuu rakkisaa akka jirantu himame. Isaan keessaa shamarree Fooziyaa Kaamilaa Kadir jedhamtu hidhaan waggaa 16 kan itti murteessan yoo ta'u Fooziyaa Jundii Ruuqu, Mustafaa Kennoo fi Kadir Muhammad kanneen jedhaman irratti hidhaa waggaa 15 mana murtii waliigalaa Oromiyaa Dhaddacha Bahaatiin irratti murteeffamuu maatii hidhamtootaa kanneen jidduu inni OMN dubbise tokko himeetii jira. Harargee Bahaa magaalaa Haroomayaa fi naannawaa isiitti hidhaa fi reebicha humnoota sirnichaatiin jiraattota nagaa irratti raawwatamaa jiru daran hammaatee jiraachuu maddeen OMN itti himan. Akka maddi keenya magaalaa Haroomayaa irraa bilbilaan dubbifne tokko himutti dabballoonni murna biltsiginnaa biyya bulchaa jiru ganda keessa deemuun biltsiginnaa filachuu qabdu yoo kana ta'uu baate isin miseensa koongireesii federaalistii Oromoo fi adda bilisummaa Oromooti jechuun jiraattota nagaa reebicha irratti raawwataatee jiru.
qeerroo hawaasa keessatti dhageettii qabanis kanneen filmaata gufachiisuu jedhanii yaadanis funaananii mana hidhaatti guuraa jiru waan ta'eef haalli nageenya naannichaa yaaddessaadha jechuun OMN itti hime. Lammiileen Itoophiyaa irra jireessan Oromoo ta'an kanneen kanaan dura mana hidhaa biyya Saudi Arabiyaa magaalota garaagaraa keessatti hidhamanii turan hanga ammaatti dararaan nutti cimu malee furmaata hin arganne jedhan. Lammiileen kunneen kanaan dura gaafa jalqaba qabaman mana hidhaa daahir kan turan yoo ta'u achirraa gara jiizaanitti jijjiiramuun yeroo dheeraaf achi turuu kan himan ji'a lama dura gaafa warwaanni keenya miidiyaa garaagaraatiin addunyaarra faca'eessan akka nama nu galchuutti walitti qabanii mana hidhaa Jiddaa nu fidanii bilbila nurraa guuranii sagalee teenya ukkaamsanii jedha isaan jidduu dhalataan Oromoo OMN dubbise. Baay'inni namoota amma mana hidhaatti gidiraa argaa jiran kana Jidda qofa keessa nama 30,000 ol ta'u kan himu namni kun namoonni hedduun mana hidhaa keessatti dhukkubsachaa yaala dhabanii jiraachuus himeetii jira. Imbaasiin Itoophiyaa guyyaa tokkoof dhaqee isaan dubbisuu kan himu namni kun hanga ammaatti garuu furmaata tokkollee hin arganne jedha. Ijootenya xumuraatiin sarbamiinsi mirga dhala namaa mootummaa Eertiraatiin raawwatamaa jiru sadarkaa baay'ee yaaddessaa irra ga'uusaa Ameerikaan beeksifte. Bakka bu'aan mootummaa Ameerikaa gumii mirga namoomaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii irratti akka dubbatanitti dhiittaan mirga namoomaa mootummaa Isaayyaas Afwerqiitiin raawwatamu sadarkaa kan yaaddessaa irra gahee jira jedhan. Gochaan suukaneessaan mootummaa Eertiraatiin raawwatamu kun yeroo ammaa gara Itoophiyaatti ceheen naannoo Tigraay keessatti yakkii waraanaa fi